Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoota keenya nagaa fayyaatiin jecha har'aan tana bakki nuti itti argamnu aanaa Xulloo akkasumatti magaalaa Hirnaa keessatti argamna. Majlisa Nuurul Imaan kan barsiisaa Abdullah Sheikh Ibrahim majlisa Sheikh Abdullah Sheikh Ibrahim jirra. Akkasitti gaamee namni nuti bira argamnu kunis tokkicha Hirnaa jeniin. Tokkicha Hirnaa jechuudhaan beekama. Akkasumatti namni beekne jiru gaa karaa TikTok kanaan miilatti fuudhee jira namni isan beekne jiru. Asumatti gaa diiniif qabsaa jira. Ulamaa cinaas dhaabbachaa jira. Sheikh Abdullah Sheikh Ibrahim kaameraa ta'ee giitaraas ta'ee hojjechaa jira. Akkasumatti gaamee har'aan tana isaan biratti argamna. Kanaafuu meegaa har'aan tana wanti nuti irraa dubbachuu deemnu inshaallah mee karaa Mubaarak Abdii yookaan tokkicha Hirnaatiin isin dabarsaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang sedang kan YouTube kan ada wajah kita hindi kaisanu. Aku mah ubezi khia di rumah itu banyak ti. Anak tu luas ti argamna. Aku semua bersama gala Hirnaa kasih argamu. Wajib ti sudah kau jerami rahas sunyi cuman karena kabe rahas sunyi guru asal data baca sunyi. Jadi tokoh nama wajib cuma dibuat cuci jamale. An caalmee isa qabaadhee yookaan caalmee nama qabaadhee dubbachuutti hin jiru. Wanni dubbachuu irraa deemnu yuutuuba sheekaa kaasirratti argatan kanaan darsii hadiisa argama rabbi sallallahu alaihi wasallam jecha rabbi subhaanahu wa ta'ala mi'aawaasan waan qaraasan isin dheetanii darsii sheekaa sun hordomaaf gochuuf isin afeera dhufne malee sagantaa wayii qabaannee miti duratti afeeramaa jechuun barbaada. Maaliif sheenni keenya Sheekh Adam kan Majlisa Sabatul Fuad hogganu kan araddaa qubaasitti argamu YouTube isaa dheetanii akka sabraa gootaniif waamicha kabayaa isin eegoo dhufne YouTube sheekaa kana sabraa godhaa dhaamsa keessa. Akkasii gaa'ee inshaallah akkuma gaa isinuu dhageessanii turtan namoonni hedduun waan faayidaa hin qabne hordofu. Fakkeenyaaf yoo kitaabni gad lakkifame namni kitaaba kana irra tuqeetu ilaalu jiru YouTube kana irratti waan akkas ta'eef kun na dhibee garuu waan biraa immoo biyoon isaa karaa 10,000, 50,000 hanga deema inni biraatu ammoo kitaabni rabbii kitaabni gaa akkamitti sadarkaa dhabee jedhan isan bira akkamitti sadarkaa dhabee maaliif subscribe hin goone abbootii majlisaa maaliif subscribe gootanii YouTube isaanii hordofan fakkeenyaaf kana bira dabri biyoon isaanii too xiqqaadha amma fakkeenyaaf darsiin kitaaba gallakfamuu fi nashidaa walad amma nashidaa fi yeroo ammaa kana keessatti mee nashidaa fi kitaaba kamtu roga nama nashidaa dia nashidaa wala nashidaa wala jechuudha naannoo kun gurri daawwa kameeti sheekh jechuun kun isaan biratti waan gabbaa tokko isaanitti fakkaata laakiin garuu sheekh ugaajaan olumaa rabbi kabaji yoo lama farsu qalbiin siyaadatti yaa sheekh Mahmad olumaa rabbi kabaji waan ta'eef olumaa dhaaltuun biyyaatti waan ta'eef olumaan lafaatee bayya meeqasa baatee beeylootee garaa hidhattee jii rabbi barattee barsiisuudhaaf wareegamaa jirti malee munashidii jechuun munashidni nyaatee quufeeti jimaa qabee quufee ciqilfatee ciqee qasita nashidaa barbaada. Akkas garuu olumaan hoggaa meeqa hoggaa 20 hoggaa 30 ol lafaatee ilmii tana bara dheeraatti lafaatee nuugaa jirti waan ta'eef nutis burirraa gaafatamna waan ta'eef amma yeroon zabanni zaman teknooloojiiti yoo biyya alaa jirtan biyya keessa jirtan qaraatii mijaa seenan ta'ee qillees barraan darsi sheekaa gabbufatanii dhageeffachuu dandeessan. Kanaaf osoo olumaan biyya adda addaa jettee teessee barsiisaa jirtu osoo darsi sheekotee qilleessaa jirtu wallaalaa jechuun gaafii namni udumaa akka ta'uu beena jiran hedduu akkaataa salaataan beena jiru. Kanaaf darsi sheekaa hordoftanii akka amansiiraamaa humnaan itti seentanii baratan asuma waamsisan goona jechuudha. Akkasii gaa obboleessa keenya illee akkuma jetti ulamaan dhaaltuu hambiyootaati. Kanaafuu ulamaa hordofuu qabna. Ulamaa qaamaanis yoo bira jiraanne deeggaruu qabna, jajjabeessuu qabna, qaddamuu qabna. Diin ammoo yoo bira qaamaan fagaannee jiraannes YouTube isaanii dhaqnee hordofuu qabna. Subscribe godhuu qabna, share godhuu qabna. Kanaan gargaaruu qabna, cina dhaabbachuu qabna. Akka darsiin isaanii sun iddoo hedduu gootti. Akka barnoonni isaan kannan aalama kan ol gootti. Akkas godhuu qabna. Yooma fakkeenyaaf YouTube kun isuma kana xoloofnu isuma kana laallu darsiin kitaabaa tokko dhufte namni kam godha scroll godhee bira yoo Daran kan tolda. ol dheeraa dabarsee waan isa bu'aarsaa barbaada garuu immoo wanni silaatti bu'aaranu kitaaba. Namni bu'aartii ittiin argatu quraana rabbiiti. Kanaafuu
isin dinuugaa yuutuuba kanarratti darsii adda addaati isin galakkifama. Kanaafuu inshaallah hordofaa isin jenna. As booda gaamee waan jettuun waan goolabtuun mubaaraka abdii yookaan tokko jirna siitu beeka. Obboleeyyan kiyya kanas boodarra jechaan dabalee dubbadhu hin qabu. Obboleessa kiyyaa asii fixee jira. Alaa kulli haal namuu ija keenyarra harka keenyarra gurra keenyarra ni gaafatama. Wallaahi billah ni gaafatama. Laakiin jecha rabbii jecha ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam yoo dhageeffanne ittiin ajaa'ibaa. Nama meeqaa nama akhlaaqni isaa badaa ta'u meeqaatu kan nama akhlaaqa jecha ergama rabbii dhagee akhlaaqa ergama rabbii qabaatee jallataan meeqa sababaa nan tokko akhlaaqa qabaachuutiin haqa cele meeqaatu jira. Laakiin nama akhlaaqa qabaatu dhabnus miidiyaan akhlaaqa haa qabuu fi akhlaaqa qabne keessa makimee jira waan ta'eef miidiyaa akhlaaqa qabu miidiyaa shorkotii hordofnee nama akka qalbii keenya waa rabbiitiin jibnu aswaa waamicha kabajaa qosniin boona akkasuma yuutuuba sheekaa kana kumaaf wajjira waan ta'eef kuma lamaaf yoo kumaaf wajjira akka sababii gootanii duddiftan asumaan dhaamsisneen boona jajjabaaddaa rabbis na gammachiisu rabbi irratti alaabisu iji keenya gurra keenya harka keenya rabbi nu haatiisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.